En Tole, tole, amantaan keessa jirtu kiristaana keessa Pheenxee moo Ortodoksii? Pheenxee. Islaamummaan fudhadha jettee murteeffattee na waamte kaleessaas sindiraas walumaa dubbisne namni si dirqee jira gara Islaamummaatitti. Enggak, namni tertentu. Namni birrii sii kan Indiyaan namni birrii sii kan ni jira. Enggak, amantaan birriitiin qayyarama. Hin qayyaramu takkaan dhageenya nama jedha namni. Dhiira barbaada dhuftee siin jedhu boru. Dhiirti barbaada garee shaadaa keessaa dhuftee jira. Enggak. Tole inshallah bareeda gara shaadaa deemna rabbiin tokko malee kan hin gabbaramu Yesuus ilma namaa ta'u ilma Maariyaam ta'u sii galee laphee keetiin dhugoomsitee jirta. Okay. Tole inshallah harka kee tokkicha ol qab inshallah. Irratti bian again. Allah ilah. An la ilaha Allah ilah. ilaha Ilah. illallah Illallah. illallah Illallah. wa ashhadu Wa syahadu anna anna Muhammadan Muhammadan network khiyamo video. Mas dalam puasa, jadi kamu muncul. Enggak mau jadi dulu. Mungkin ada turun. Isa Hawa nagama sa galing ko wa ashhadu Rasulullah 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 ani ragam baha Ano? Amiragam bahwa dugaan gabbaraman Alhamdulillah. Tuhan Gapparama Rabbii tokkicha Rabbi Tokkicha Allaha malee Allah malee akka hin jirre akka hin jirre Nabi Muhammadis sallallahu alaihi wasallam Isiman mesti tahu itu. ergamaa Rabbii fi Anu jadi siapa sih? Rabbi gabricha Rabbiiti jedhee garbicha Rabbi ta'e ragaanan baha. ragaanan baha. Eewa islaamummaatti kanumaan seentee jirta. Kiristoos mucaan Maariyaam nageessaa Eno Yesus Kiristoos mucaan Maariyaam jedhe Yesus Kristus mucaa Maariyaam inni Rabbi miti inni Rabbi miti ergamaa Rabbii fi ergamaa Rabbii fi gabricha Rabbii kabajamaa qofa. garbicha Rabbii kabajamaa qofa. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar takbir Allahu akbar takbir Allahu akbar Allahu akbar hedduu namatti tola maasha Allah hedduu asirra turte haqiqa dubbatuuf seentee gaafataa turte gaafattee deebii argataa turte rabbi baga karaa qajeelummaa karaa islaamummaa ifa
ifa zalaalamaa kan ta'e rabbii tokkicha kan Museen lallabee kan Kiristoos lallabee waaqayyoo sana kan keessatti argattu gara islaamummaatti baga nagaan dhufte inshallah ustaaz Abu Muaz nasihaadhaamaaf inshallah nu waca wayii keessa jira neetworkii isin qabnaan itti seene afwan yani ani sachi waan ala ture gara jummaa deema jeeti sani inshallah nasiha taan umaratti dhaamaa fi yani baga islaamummaa dhufte laayif irratti wal agarra jabaadhu qulqulleeffadhu islaamummaa ta'e jabeeffadhu kanuma siin jira taan laayif keetti irratti wal argina inshallah kasuma asumarratti xumura ustaad jummaa deemu fe ayye ustaaz atuutiin bayin mee namni ishee qaraasisuu danda'u mubiin ajirta nama qaraasisuu goonaafi warri dhiiraa nan qaraasisa kan jenne dhalaa qofa Inayyamin tokko keessaa dhufee sin qaraasisa sin barsiisa sin jennaan kan si barsiisu asuma irratti siif goona mee warri fudhatanii barsiisuu barbaadan inshallah lakkoofsa tokko barreessi maaliif jennaan mucaan kun mucaa barumsa barbaadu haqiiqa dubbatuuf yeroo hunda asirra teessi hin gaafatti ayyee siyaam kana wal galchadha yeroo hunda asirra teessi hin gaafatti hin qoratti har'a ammoo dhugaan islaamummaa galeefi jennaan haala kanaan gara islaamummaatti dhuftee jirti inshallah intina godhaati siyaam ol galiiti siyaamitti siilaannaa foloo godhi foloo deebisiif siyaamii fi jirta hawa jirta jira ela siyaam kana argaa jirta gastii irratti waalaikum salaam wa rahmatullah Ali ko mee dubbadhu neetworkiin kiyya sirrii miti wacni illee na bira jira